namoonni karaa seeraan alaatiin godaanan kun immoo gammoojjiiwwan garaagaraa keessatti yeroo ammaa kana bineensaan nyaatamuu kana malees immoo galaanaanis liqinfamuudhaan irbaata qurxummii yerootti ta'aa jirantu ni mul'ata. Egaa keessattuu karaa seeraan alaatiin godaanuun immoo miidhaa maalii qaba? Gara fuulduraatti namoota yakka akkasii raawwatan kana hawaasaa fi qaamoleen nageenyaa waliin ta'uudhaan yakka kana ittisuuf maaltu hojjetamaa jira? Godina Harargee Lixaa aanaa Gumbii Bordodeettoo hojii hojjetameen bu'aaleen argaman maal fakkaata waan jedhuuf immoo riipoortii keenya Lissaanuu Mirreessaa kanarratti waan qindeessee dhiyeessuu qaba. Daawwanneetis walitti deebi'aa. Godaansi namoota seeraan alaa miidhaan inni guddina siyaas dinagdee biyyaa irratti geessisu laayyoo miti. Keessattuu godaansa seeraan alaa faddaaltonni faayidaa hin malle argachuuf jecha dargaggoota humna oomishaa ta'an goomsanii godaansisan darbee darbee ni mul'ata. Godinaalee godaansi kun keessatti mul'atu keessaas godinni Harargee Lixaa aanaa Gumbii Bordoddee ishee tokko yoo taatu godaansa kana xiqqeessuufis maaltu hojjetamaa jira jennes gaafanneerra. Godaansa seeraan ala hagamma kan to'achaa jirru kan deebisaa jirru ji'a lamaan kana keessatti 743 godinaalee 8 Oromiyaa naannoo Dabuub 9ffaan 10ffaan immoo naannoo Amaaraa irratti waliigala 743 ka ammaa dhufee kanaan osoo hin dabalatiin jechuudha. Akka godina keenyatti immoo godaansa seeraan alaa kuni midhamtoonni 29 dallaalonni nama 6 jechuudha. Tana keessa dubartiin takka isaan immoo naannuma keenya keessa waan jiraniif dallaalota kanaas argachuu dandeenye jirra. Amma isaan san immoo to'annee galmeen isaan xumuramee murtiidhaaf sadarkaa godinaatiin jechuudha. Galmeen isaa xumuramee isaanis karchallee seenanii jiru. Galmeen isaanii murteef bulee jira. Keessumaayyuu godinni keenya koridariin bahaa kuni godaansi seeraan alaa hin baay'ata. Godaansa kana sirriitti adda baasnee olaallu godinoonni Arsii lamaan Baaleen, Jimmi, Baddalleen, Wallaggaallee akkasumas Shawaawwan kana keessas humni gara kanatti godaanutu jira. Still kan ji'a jaabichaa odoo hin dabalin dhiheenyuma kana godaansa gara 450 kan godinoota walirra kaafuune jira. Arsii wajjiniin kan walirra kaafuune, Jimma yeroo lama walirra kaafuune, humni nuyi deebisne gara 783. Rakkoo kana hundee irraa furuufis hojii qindoominaa hojjetameen faddaaltota seeraan alaa kana to'achuun danda'ameera. Kan hojiidha jedhanii giddugaleessa godhanii dubartoota xixiqqaa fi daa'imman kan godaansantu jira. Godina keenyas giddugaleessa kan godhatu aanota muraasa keessaa walitti qabame. Isaan tokko amma godaansa nama 25 of keessaa qabu dallaalan illee qabamee jira. Lammaffaa kan karaa Daaroo Labuutinis Machaaraa wajjin wal qabatu dallaalan isaa qabamee jira. Walitti hidhamni isaa tokko Adaamaa wajjin wal qabata dallaalonni. Lammaffaan Direedawaa keessa jira. Sadaffaan giddugaleessuma koriidarii bahaa kana keessa jira. Lammaffaan immoo humnumti diinaa kun immoo akka malammalee bakka leenjiitti fudhachaa deemaa jiru namatti argisiisa waan ta'eedhaaf waliigala garuu dhimmoota yaaddoo nageenyaa ta'uu danda'an godinni keenya amma danda'amaa ta'etti hambisee jechuun hin danda'amu. Godinaaleen hundi sadarkaa kanaan eegumsa dhaabbii sochii isaanii fi sakatta'umsa keellaa kana osoo cimee amma laal Jimmarraa kaasee godina meeqa muree akka as ga'u laala. Finfinnee keessa baheeti, Adaamaa keessa baheeti, Jimmarraa baheeti. Kana hunda haga muree dhufu bakka hundatti to'annaaf hordoffiin kun osoo cimee godina isaa keessa osoo hin bahin isaanis midhaa kun hundi osoo isaan irra hin gahin baasiin taaneef osoo hin saaxilamin. Godaansa seeraan alaatiin wal qabatee galmee lama kan qulqullaa'ee mana murtii olaanaa dhadhaa'ee ragaa argee murtiidhaaf kan bule ta'uu isaati. Galmee kanaan wal qabatee galmee tokko irratti shakkamaan dhiira 2 miidhamtoonni dubartoota umriin isaanii hin geenye nama 10 dhiira nama 1 walitti nama 11 yoo ta'u galmee lammataa irratti shakkamtoonni nama 4 dhiirti faddaaltonni yookiin dallaaltonni namoonni daa'imman kana sobanii gara biyya alaa maatii isaanii jala daa'imman umriin isaanii 18 gadi ta'an kana geessan dhiira 12 dubartii 17 aanaa garagaraa fi godina garagaraa keessaa kan dhufan ta'uu isaatii fi galmeen qulqullaa'ee sadarkaa mana murtii olaanaa
godina Harargee lixaatti ragaallee ragee murtiidhaaf kan bule ta'uu isaati. Godaantota seeraan alaa qabaman arginee dubbifne tokko tokko faddaaltotaan gowwoomfamanii kan manaa bahan ta'us himu. Namoonni tokko tokko akkanaan jedhanitti amma namni tokko tokko ol beeknu jiramtiire dawwalee achumarraayyuu karaa nagaadhaa teessee rakkachuu keerra ka'iitiin deemnaa kottu amma qabdu dhiitii sin gargaara jedhanii kan jiru jira. Jedheetti dhufee an gaafannoof akka carraa ta'e asitti jarri akkuma nutti yaanneen beekanimtiire nu qabaniiru. Haalli jiru nagaadhaa karaa nagaadhaa birriuma muraasaan deemtu birrii sana dallaalaa warra dooniidhaaf kennitu kanaaf kara sanaan kottaa nuun jedheetti nu waame. Sana booda asiin kaanee nuti yeroo ammoo wal jiqqabnuun iyyuu wal fudhannee kaanee nu lamman nu nama lamaan jirra jechuudha. Nu hundinuu karaatti wal argine jechuudha. Gaafa manaa baanu hiriyoonni keenya kan dhaqanii deebi'an jiru. As amma teessanii ji'a tokkotti 3,000 argitanii achi 34,000 hojjettu kutaa deemaa carraaqqadhaa jedhanii kunis nutti fakkaatee jennaan manaa baanee amma utuu dirree dawaan gahin borboddee bakka jedhamutti waajjira poolisiitti qabamne. Maallaqa yeroo achi deemtan hojjettanii nuuf ergitu achi yoo deemtan maallaqa guddaa argattu jechuun odeeffannoo sobaafim waan hin milkoofne abdachiisuun kan gowwoomfaman ta'us dubbatum. Saudi Arabiyaa deemtan ummaa ijoolleen Oromoo baay'een jijjiiramanii galanii jiranii maallaqa guddaa argachuu dandeettanii amma isinis yoo dhuftan milkaa'uu dandeettan yoo harka qalleeyyiillee taatan yoo maallaqa guddaa waan isin hin gaafanneef achi baatanillee kafaluu hin dandeettan jedhanii gowwoomsanii waan biyyaa nu baasaniif. Yaa'u bakka nutti fakkaatee nullee biyya gadhiifnee dhufne. Karaa Yaman deemtan jedhanii waan oofaa jiru nuti ammallee dallaaluma sanaa nu waliin qunnamne nu bilbilumaan ijoolluma hiriyaa bira deemaa turre nuti ganaasii ciwu dallaala qunnamne yoo jenne yoo argamne dallaalaa waliin deemnaadha nuti. Haalli isaan jedhaniif haalli amma asitti argaa jiru yaa'u garuu laal sitti kana sitti rakkadhu caalaa yoo achi waan lubbuutti jedhabu waan natti fakkaatuuf asitti amma haala bareedaa irra jira. Yaa'u rakkadheetiin jira sittillee gaafachi bahe akkam akka ta'u lubbuutti akka dhabu yaadeetiin jira beekee yeroo rakkoon achi akkam akka nama mul'atee jira. Odeeffannoon faddaaltonni seeraan alaa nama godaansisaa irraa dhiyaatu sobaan kan guutameefim faayidaa hin malle argachuuf jecha yakka gowwoomsuu raawwatamu waan ta'eef dargaggoonni akka irraa of eeganis dhaamameera. Godaansi seeraan alaa kun miidhaa qaba, xiinsammuus qaba. Biyya irratti illee miidhaa geessisaa waan ta'eef hawaasni keenya ijoollee keenya oolmaa isaanii seensa isaanii bakki isaan deeman adda baasanii akka hubataa deeman jechuun barbaada. Godaansi kun naanna'ee biyya irratti kisaaraa hamaa kan hin taane geessisaa waan ta'eef uummanni keenya of baree waan jiru bifa sanii yoo ijoollee ifaatiffate kallattii seeratti illee deemuu ni danda'ama. Carraan garaagaraa jira waan ta'eef gara seeratiin gara paaspoortii baafatee yoo deeme gaariidha waan jedhuun qaba. Abbootiin gadaafim manguddoonni dubbifneem dargaggeessi carraa mootummaan uumeefeetti fayyadamuun biyya isaatti duuromuu otoo danda'u faddaaltotaan gowwoomfamuu akka hin qabnes dubbatum. Daansi seeraan alaa kun dhugaa rabbii dhugaa dubbachuudhaaf garaa nama nyaata. Bitti teenya biyya dheedhii biyya gartanii yoo dalagatan dalagaan namni asitti of jijjiiruu danda'u jechuudha. Ofillee jijjiiree gandallee jijjiiree biyya tanallee osoo jijjiiruu danda'aniitiin ka'anii godaansa seeraan alaa jechuudha. Asirraa ka'anii jabuutidhaan kun bosoosodhaan deema jechuudha. Yeroo kanatti namni jara kana gandarraa kaasee oofu niira argattan maallaqa baatiitti qarshii 50 nyaattan 60 70 nyaattan jedhaniiti dallaala jira. Warra gartanii ijoollee kaasee ijoollee shamarran kaasee ijoollee dargaggoo kaasee oofu jira jechuudha. Wanni kun dhaqanii gama san bahuudhaaf gaaga'ama meeqa gubbaa dabraniiti. Asirraa dhugaa kan niiraa gandaa dhangalaasaniiti. Ganda gartanii qotiyyoo ta'uu qabu gurgursiisanii ganda gartanii sila qotiyyoo saniin dachii qotullee akka isaan hin qotan godhanii gandallee kuffisanii ofiifillee kufanii bartasaa namni kumni tokko yoo asii karaa su'uudii kan achi nama kan gama sanboo jechuudha nama kuma tokko keessaa nama 200 qofa gama dabra kan bishaan tu dooni jigee bishaan nyaata jechuudha. Miidhaa inni qabu amma namicha tokko namicha homaa takka hin qabne miskiina faala ilmoon isaanii asii deemte karaa kanatti odoo isaanitti dubbataa jiru barahaa keessaa bahuu dadhabee lubbuun isaa barahaa keessatti odoo inni deemuu dheebuu fi beeltee ajjeeftee achitti waraabessi nyaataa jechuudha. Waggaa asirraa deemee ammas diina isaaniif rifaatuu hin qabne dhaqaniiti isaan harka seenanii jechuudha. Isaan sun dhukkubdee akka hin qabaniif jechuudha. Akka hin malletti hidhamaniitti xiyyiitiin dhameetus warra isaaniitiin dirqama horii hagan takka ga'u kana buusuu jedhaniini yoo inni immoo horii kana dandee warri sun buusuuf qabaatu taate ilmoon sun numa duutii jechuudha.
Godaansi seeraan alaa miidhaa guddaa namarratti geessisa waan ta'eef namoota gocha akkasii raawwatan of keessaa saaxiluu akka qabanis dhaamaniiru. Dufatanii waan hin qabne ilmaan isaanii hojii bira dhaabbatanii barsiifatanii ilmaan kiyya kun har'a eessa oolte eessa deemte eessa oolte har'a eessa galte baradhu waan isaan hin qabne hojii isaa waan fedhan irra kaa'u ilmaan kan kee hawaasa kan ilmoo fi hordofuu nuti warri dubartoonni ilmooti eessa oolte hordofannaa geggeessuu jala qabna. Kana tokkummaadhaan dhaabbannee waan kana yoo eenee ijoollee teenya baraarre malee ijoolleen teenya amma nama karaa kan deemu hundi akkasiin gartan kun ijoollee amma sirra kun jimmaa kun arusirraa kun baalirraa karaa kan dabar jechuudha. Amma kun warra to'atamee as jala jiru jechuudha. Kanaafuu biyya teenya tanatti jijjiiramuu osoo dandeenyitu qabeenya gandaatti fixanii ganda karaa kanatti illee lubbuu ofii balleessanii gama san tas haga xiqqaan ba'a jechuudha. Kanaafuu kun barbaachisaadhaa miti ijoolleen teenya sitti akka carraaqattu. Kanaafuu godaansa seera alaa kana nuti akka manguddoo biyyatti akka uummata jiraataa biyyanatti poolisaa wajji taanee warra dallaala asirraa oofu kanallee eerree jechuudha. Bakka inni jiru seensifnee baafnee akka seeraa dhiyaatu godhaatii jira. Godaansa seeraan alaa kana keessatti miidhaan gama daa'immanii fi dubartoota irra gahu guddaa waan ta'eef hubannoo hawaasaa cimsuuf hojjetamaa jiraachuu dhimma daa'immanii fi dubartii aanaa gumbii bordoddee akkasitti himu. Kan aanaa keenya bira dabree godaansota baay'eetu dhufa. Asiin dhufee karaa kanatti keellaa keenya fattashaa kanarratti qabama jechuudha. Kanneen ammoo kana qabamee eega dhufan booda dhufanii daa'imman fa'aa dhufa jechuudha. Warroota urmiin hin gahin fa'aatu dhufa. Warroonni urmiin hin gahin kun dhufanii asitti eega dhufan booda mana yaalaa geessee qorachiifnee urmiin isaanii hungaa moo hin geenye hajuu fi warroota ragaa goonee gallakkifne illee ni jira jechuudha. Ragaa ta'anii galmeen isaanii kan guddina jirtu jechuudha. Maaliif asiin daangaarra jirra qaama adda addaa daa'imman fa'aa waraqaa eenyummaa baasanii fi gadhiisu jechuudha asii waliin osoo urmiin hin gahin warroota urmiin 13 14 kana fa'aa yoo laaltu waraqaa eenyummaa qaba yoo immoo deebitee laaltu yoo mana yaalaa geessitu daa'imman urmiin isaanii hin geenye jechuudha. Kanneen haalaanii gufuu guddoo nutti haa jira jechuudha. Namni kamuu karaa seera qabeessa ta'een deemuu otoo danda'u karaa seeraan alaan godaanuun irbaata bineensaa yeroo ta'an ni mul'ata. Kanaaf bara teekinooloojiin babal'ate kana keessatti namni kamiyyuu osoo faddaalaan hin gowwoomiin eessa akka deemuu fi maaliif akka deemu odeeffannoo gahaa qabaachuu qabaan dhaamsa qophii keenyaatiin horaa bulaam. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qabiyyee qophii amma dhiyaate kanarraa gaawaa hubattaniitu jenneeti kan nuti abdannu yeroo ammaa kanas godina Harargee lixaa aanaa gumbii bordoddeetti hojii ittisa yakkaa hawaasaa fi qaamolee nageenyaan hojjetameen bu'aaleen gaggaariin naannochatti argamaadha kan jiru keessattuu godaansa seeraan alaatiin faddaaltonni tokko tokko hawaasa keessa deemuudhaan dargaggoo boruu humna oomishaa ta'uu danda'u goyyoomsanii gara biyya alaatti isin geessinaa yoo achi deemtan immoo yeroo dhiyoo keessatti duroomtanii ofiisis maatii keessanii jijjiirtu jechuudhaan yakkoota gowwoomsuu akkanaa hawaasa irratti raawwataa wayita jiran gaanii mul'ata. Egaa kana ittisuudhaaf immoo hojiin naannochaatti eegalee kun cimee itti fufuu qaba. Godinaalee Oromiyaa iddoo garaagaraa irrattis muuxannoon akkasii kun cimee itti fufuu qabaadha kan nuti jennu. Egaa qabiyyee qophii poolisii guyyaa har'aa keessatti haalli yeroo keenyas waan daangessuuf kana caala waliin itti fufuu hin dandeenye. Jalqaba qophii keenyaa keessatti oduu akkasumas immoo godina Arsii lixaatti immoo baala sammuu namaa dochuu hashiishii dhabamsiisuuf maaltu hojjetamaa jira kan jedhuu fi gara godina Harargee lixaattis ni malchiisuudhaan godaansa seeraan alaa ittisuuf hojiilee hojjetame qindeessuudhaan kan torban kanaaf jenne asumarrattidha kan nuti goolabnu. Torban immoo qabiyyee qophii poolisii birootiin hagaa walitti deebinutti nagaan nu turaa jecha oduu dubbisaa akkasumas immoo istiidiyoo irraa sagantaa beeksisaa sinfaana turtii kan taasise ani Girmaa Magarsaati. Ogeessota OBN abbootii dabaree guyyaa har'aas galateeffachaa torban qophii keenya birootiin walitti kan deebinu ta'a. Nagaan nuuf turaa.